Kaya
wangeelaan nu geggeessite raajootaan nu jabeessite ofitti nu dhiyeessite galaanni kakki. Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos sagalee kee wangeela Maatiyos irraa kan argame ati nuuf eebbisi galanni kan keetii sameedhaaf lafa irratti bara baraatiin ameen. Wangeela Maatiyos qulqulluu boqonnaa 28 lakkoofsa 19. Egaa dhaqaatii maqaa Abbaa kan Ilmaa fi kan Hafuura Qulqulluutiin cuuphuudhaan ormoota hunda barsiisaa. Waan ani isin abboomee akka eegan barsiisaa. Ani hanga bara xumuraa addunyaa hundumaatti isin waliin nan jiraadha. Duukaa bu'oota 12 keessaa Maatiyos biyya Filisteemitti afaan Ibruutiin wangeelli barreessee asirratti raawwatee samiidhaaf lafti ni darbaa sagaleen koo garuu hin darbu jedhe Gooftaan. Duukaa bu'oota isaatiin ni amannaa sagalee wangeela keetii qulqulluutti. Waaqayyo Gooftaan keenya ayyaana eebbaa kanaa kan gammachuu kan Hafuurri Qulqulluun keessa guute nuuf taasisu sirna kadhannaa keenyaa fuula isaa duratti nu fudhate amantii keenyatti kan ittiin jabaannu diina seexana kan ittiin muunu mootummaa isaa bara baraa kan ittiin dhaallu akka nu taasisuuf eeyyama isaaf jaalala isaa qulqulluu nuuf haa ta'u. Waaqayyo Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ayyaana keenya kana kan gammachuu kan eebbaa akka nuuf godhu yaa Abbaa keenya jennee Waaqayyoon akka kadhannu. Samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu mootummaan kee haa dhufu jaalalli kee samiirratti akka ta'e akkasuma lafarratti haa ta'u kan nu ga'u diina keenya irraa nuuf kenni. Yakka keenya nu dhiisi nutis warra nu yakkaniif akkuma dhiifnu qorumsatti nu galchini hamaarraa nu oolchi malee mootummaan kan keetiyoo humnis galannis bara baraan ameen. Nagaa ergamaa Gabriel qulqulluutiin yaa dubroo Maariyaam nagaa siin jenna yaada keetiin dubaroodha foon keetiinis dubaroodha yaa haadha Waaqayyoo siif galanni haa ta'u. Ati dubartoota keessaa kan eebbifamteedha firiin gadameessa keetiis kan eebbifameedha. Kennaan kan guutamtee gammadii Waaqayyoo si wajjin jira jaallatamaa ilma kee Gooftaa keenya Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos bira araaraaf dhiifama nuuf kadhadhu cubbuu keenya irraatii nu haa qulqulleessu. Ameen. Osoo beeknu osoo hin beekin kan balleessine balleessaaf cubbuu keenya dhiifama nuuf godhe mootummaa isaa bara baraatti akka nu galchuufi yaa Kiristoos nu maari jennee si'a 12 kadhannu. Haadha hunduma keenya qulqulluu qulqulleettii giiftii keenya maaramiif jedhee akka nu maaruuf Maariyaamiif jedhee nu maari jennee si'a 12 kadhannu. Osoo beeknu osoo hin beekin kan balleessine badiif cubbuu keenya hundumaarraati Waaqayyo nu haa eegu Waaqayyo nu haa eebbisu Waaqayyo fuula isaa nuuf haa ibsu.